Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Tokkummaa TV. Nageenyi badhaadha. Maatiiwwan sa'a namni alamanni hunduu nagaya. Kabajamtoota hordoftoota Tokkummaa TV. Akkuma beekamu Tokkummaa TV'n qophiiwwan garaagaraa bashannansiisoo barsiisoo ta'an isiniif dhiyeessuudhaaf qophii isaa xumuruun isaa ni beekama. Qophiiwwan kana keessaa qophiin tokko qophii walaa barru kan jedhudha. Qophii beektota keenya hayyoota keenya qaxaliiwwan Oromoo garaagaraatiin walaa barru yookaan immoo wal isin beeksisnu qophii walaa barru kan jedhudha. Qophii kanaan har'as dargaggoo qaxalii Oromoo tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Amma dhumaatti akkana hordoftan kabajaadhaan isin affeera. Kabajamtoota hordoftoota Tokkummaa TV. Jalqaba irratti garuu chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan laayik godhuudhaan sabiskiraayib godhuudhaan maal taatan kabajaadhaan isin gaafadha. Itti aansuudhaan dargaggoon qaxaleen har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe kuni qophii kanarratti nu wajjin keessummaa ta'uudhaaf yaada isaa, seenaa isaa, bu'aa ba'ii jireenya keessatti mudatee fi eessatti akka dhalatee fi mudannoo inni jireenya keessatti qabu har'a nuuf dhiyeessuudhaaf waan dhufteef galatoomii siin jenna. Eshi galatoomii. Hayyee jalqaba irratti kabajamtoota hordoftoota keenya Tokkummaa TV keessummaan keenya kun jalqaba irratti mee maqaa ofiitii fi iddoo inni dhalate of ibsuudhaan jalqaba. Okay, galatooma hordoftoota Tokkummaa TV carraa kana argadhee dhufu kootiif Tokkummaa TV baay'een galateeffadha. Nu keessi nu hordofaan kadhumaatti tura. Okay, maqaan koo Mul'ataa Hafteen jedhama. Kan godina Wallagga Lixaa aanaa Jaarsootti jechuudha Oromiyaa. Hayyee Mul'ataa Haftee guddaa galatoomii iddoo itti dhalattee Wallagga Lixaa aanaa Jaarsootti jettee jirta. Maatii keetiif mucaa meeqaffaadhaati mee? Okay, baay'ee namatti tola. Ani maatii kootiif nama lammaffaadha. Nama lammaffaadha. Kan jalqaba shamaraa. Eshi. Kan inni dhalate. Eshi. Na booda immoo ijoolleen sadii jiru jechuudha. Eshi. Kanaaf iyyuu ati nama lammaffaadha jechuudha. Nama lammaffaadha iyyuu. Hayyee baay'ee galatoomii mee of duubattan si deebisa. Yeroo daa'imummaa keetii mee haalli ittiin guddatte yookaan immoo mana barnootaa odoo seeniin duratti mee naannoo keetirratti mee haalli ittiin guddatte mee nuuf ibsi jalqaba. Okay, yeroo ijoollummaa sana gaa baay'ee tola. Yeroo sana gaa xiqqoo garee jechuun aanaa Jaarsoo jechuun baqa loon tiksaa waan meeqa hojjechaa guddannee yeroo daa'imummaa keenyaatti baqa loon jabboota tiksaa sa'aatii umuriin keenya barumsaa geetti immoo mana barumsaa seennee jechuudha waggaa 5 seenne. Kanaaf iyyuu akkuma daa'ima baadiyyaatti dhalatee natti fakkaate. Baadiyyaatti dhalatee baadiyyaa. Mucaa baadiyyaati. Mucaa baadiyyaa. Ijoolleen baadiyyaa immoo baay'ee ijoollee qaxaleedha. Ijoollee baay'ee ciccimoodha. Akkasumas hundi keenya iyyuu horii eeguudhaan maatii hojii gargaaruudhaan yeroo daa'imummaa dabarsan waan ta'eef atillee haaluma kanaan dabarsite jechuudha. San booda erga yeroo daa'imummaa keetii maatii kee gargaaruudhaan dabarseen boodatti barnoota sadarkaa tokkoffaa mee eessatti baratte mee isa nuuf ibsime. Okay, mana barumsaa sana baay'een jaalladha. Mana barumsaa keessatti qubee lakkaa'uu baree lakkoofsota garaagaraa ibsuu baay'een barbaada jechuudha. Mana barumsaa sun mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Xuquu Kellee jedhama. Aanaa Jaarsoo Wallagga Lixaa keessatti argama jechuudha. Mana barumsaa sun mana barumsaa baay'ee bareedudha. Barsiisota qaqqaxaleedhaan kan nuti baranne jechuudha. Hangalaalli bu'aa mana barumsaa sanaati jechuudha. Mana barumsaa Xuquu Kelleetti baradhe. Mana barumsaa Xuquu Kelleetti barattee kutaa tokkoo fi hamma 8ffaa jechuudha. Tokkoon kan 8. Tokkoo kan 8. Mana keessanirraa baay'ee fagaata manni barnootaa kun lukaan hagam deemtu? Yeroo sanatti egaa akka carraatee baadiyyaadha sin jedheera kan itti dhaladhe. Baay'ee walitti dhiyoodha. Gaafachi mana barumsaadha bilbila immoo beeliin mana kan hidhannaa jechuudha. Dhiyoo dabtara kee fudhatee fiidee manni keenyaaf meedaan ol bukkeedha. Dhiyoodha. Baay'ee. Tilmaamaan daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 yoo deemsise. Yeroo daqiiqaa 2. Daqiiqaa 2. Daqiiqaa 2 qofa. Kanaaf iyyuu ati kan baay'een deemne jechuudha. Dukaan deemtee baay'een baranne jechuudha. Mana barumsaa nutti dhiyoo waan ta'eef xiqqoo baay'ee miillaan deemnee rakkanne. Ayyee. Maal inni kan hojii ol qabatee yeroo baay'ee barattoonni baadiyyaatti baranne yookaan baratan kun jechuudha. Manni barnootaa fi manni jireenyaa baay'ee walirraa fagaata. Kanaaf iyyuu kiiloomeetira hedduu sa'aatii yookaan daqiiqaa hedduu lukaan deemanii namoota baratan nan beekanii akka nama dhuunfaa kiyyaate jechuudha. Egaa yeroo sanatti yeroo barannoo jechuudha nuti gaafa mana kan ijoolleen baay'ee bakka isin rakkina maalii qabdu mana barumsaa keessan mana keessa mana barumsaa bukkeedha. Nuti yeroo lafa sa'a tokko deemnee dhumna jedhanii gaafa isaan ta'an garuu isaan dursanii seenu nuti teellaa seena waan si dhufu. Isaan dursanii seenu? Isaan fagoorraa waan dhufaniif dursanii seenu. Nuti garuu gaafa bilbilamu kana.
qasinni sirri isa fageenya rawan dhufanii fi jalqaba itti qophaa'aniiti qophii godhaniiti dursanii manaa bahu dursaniis immoo achi ga'uunis injira waan ta'eef keessa immoo manni barumsaatti dhiyoo waan ta'eef dafta yeroo bilbilame fiiganii tokkaatu. Fiigni kana nama kanooti. Mee mudannoo asirratti qabdu jira fakkeenyaaf nan deemaa amma yeroo bilbilame dhagattee too yookaan barsiisaan daree seenee yookaan immoo kan waardiyyaan mana barnootaa akka seene kan si dhooge mee asirratti wanti nutti himtu maaltu jira? Guyyaa tokko waan si dhiboo jechuudha asirratti mudannoo jee tokkoon qaba. Maal ture sitti fakkaata? Egaa sa'aatiin isaa yeroo qormaata umuraa ture faayinaalii jechuudha. Dubbisaan ture kutachisi kuteetu dubbisu sa'aatiin itti darbee lakkaa gaafa sa'aatii ilaalu sa'aatiin lamaaf walakkaa ta'eera. Lama walakkaatti irreetti xumuramee lamaaf afurtamatti qormaata jalqabaa garuu sa'aatii lama walakkaatti mana jira. Qormaata dubbisaan ture jechuudha. Qormaanni lama walakkaatti lama afurtamatti jalqabaa? Lama afurtamatti jalqabaa lama walakkaatti irreetti xumuramaa. Ati haga lama walakkaa mana jirtaati? Mana jira jechuudha moona. Hin dubbista? Dubbisaan ture yeroo sanatti qormaata waan ta'eedhaa fi sirriitti dubbisuutti hin jira. Ituun fiiguu ganna ture yeroon isaa. Qormaata xumuraatti siin jedheera. Ituun fiiguu nan kufe. Gaafan kufuu guyyaan kun hundisaa dhoqqee ta'ee maal goota reegaa qormaata waan ta'eef irraa nafamu qormaata usa sanumaan baree isa yeroo simmaa dhiisi nan kufee amma kufee ka'een lakkaa qormaatumaa jedhee nani malee jechuudha gaafa baarra seenu immoo waardiyyaan ni jira maanni dhoqqee sangalachaa oolte haa dhoqqee meetuun fiiguun kufeen jedha nan kufee jabaadhu bakka dhina dabarsee nan seenee jechuudha. Gaafan seenu ijoolleen hundumtu natti kolfan maanni dhoqqeen kufee maam jedhani. Ani obduu adeemsee too kafana kana jijjiirachuun hin dandeessu ture. Yeroo isaatti. Yeroo hin qabdu. Yeroodha. Dirqamatti qormaanni akkas jala dabarree fi qormaati kun jala dabarraa dhoqqee san uffatteetuma seentee too boru kafana kee miiccataa rakkoo hin jiru. Boru kafana isa wanta miiccattuu fi qormaanni sun garuu siila darbe jechuun borummoo itti deebi'uu hin dandeenyee fi kanaafiyyuu kanaaf odoo miiccateen akkasuma seentee jechuudha. Akkasuma tansi. Hayyee kun mudannoo baay'ee gaariidha. Mudannoo baay'ee gaarii asirra barnoota cimaa nama barsiisuu danda'u jechuudha. Tokkoffaa manni kee dhiyoo daqiiqaa lama deemsitu waan taateef qormaanni lamaaf afurtama ture jiru haga lamaaf daqiiqaa soddoma dubbisaa turte dursitee itti qophaa'uu yookaan immoo daftee hojjetu mana barumsaatti hojjetu dubbisuu hin dandeecha turte. Lammaffaa immoo kaayyoo kee galmaan gahuudhaaf immoo dhoqqee san uffatteetoo qaamni kee muluun dhoqqee kan ittiin kufte san uffatteetoo qormaata qoramte qormaata san dhibba keessa dhibba akka fidde abdiin qaba garuu. Qormaata san ammaa gaa dubbiseera hojii dhiiras jechuudha. Yaa qormaati siif kaamu qormaata san ammoo jabaatee hojjetee bakka yaadde sana gahuu dandeessa. Milkaa'uu dandeessa jechuudha. Milkaa'aa qormaata ajaa'ibaan hojjette. Kanaafiyyuu harka kennuun hin barbaachisuudha. Harka laatinaa jechuudha. Fakkeenyaaf gara ma'umsaa deemtanii yoo ijoolleen baadiyyaa steek magaalaas yoo kuftanii dhoqqeen sanitti dibatee uffati koo dhoqqeedha namni maal jettee deebuurra deemtanii waan barbaadan sana argattanii gaafa galtan miiccachuu dandeessu niin jechuu barbaada. Kun dhaamsa koo dhasamaanii jechuudha. Baay'ee galatoomii dargaggoo qaxalee mul'ataa hafte baay'ee galatoomii guddaa galatoomii ergaa guddaa dhalootaaf dabarsite kabajamtoota hordoftoota Tokkummaa TV ammas qophiin keenya itti fufaa hamma dhumaatti akka nu hordoftan kabajaadhaan isin gaafanna. Ammas chaanaalii kanaaf warroonni haaroo taatan laayik sabiskiraayib godhuudhaan maatii Tokkummaa TV akka taatan kabajaan isin affeerraa guddaa galatooma hayyee. Eshi qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Qophiin dargaggoo qaxalee mul'ataa haftee wajjin taane akkuma itti fufeetti jira. Seenaa barnoota sadarkaa tokkoffaa isaatti haala ajaa'ibaa ta'een mudannoo isaa wajjin nutti himaati jira. Isinis akka itti bohaaraa jirtan akka itti bashannanaa jirtan abdii qabna. Mee ammas itti aansitoo waa'ee barnoota sadarkaa tokkoffaa keessaa hin bahin. Mee waa'ee ministirii yookaan immoo qormaata kutaa 8 immoo waa'ee isaa nutti himi. Akkam ture yeroo isa fudhatamee waa'ee ministirii mee achirratti haasofnu. Egaa akkuma jedhamu qormaanni ministirii gaafa jedhan xiqqoo sodaachisa takka qormaata akkasii qoramnee hin beeknu. Qormaatumti qormaatuma achitti bahee ture moodelaawwan garaagaraa malee yeroo sanatti jechuudha gaafa DBT duuba yaadattu xiqqoo sodaachisa yeroo sanatti sadarkaa sanatti jechuudha. Sirrii haaraa waan ta'eef sadarkaa ijoollummaa sanatti xiqqoo sodaachisa. Qormaanni xiqqeenya hin qabu. Qormaan xiqqoo hin qabdu. Xiqqoo hin qabdu. Nama sodaachifti. Yoon kufee naam jettee yaadda. Barataa goosiinsi barataa qaxaleensi kufuu danda'a. Sirriidha. Wanuma jedhuun. Yeroo sanatti gaa dubbisnee maal jennee garuu namoonni baay'ee sodaachisu ministeerii qoramtu nuun jedhu. Gaa nutis gaa ciccinee dubbisaa turre. Gaafa qormaanni ministeerii inni dhufa jedhamee bakka nutis qophii keenya xumurree moodela qoramnee hunduma isaa
training fudhannee irraa jechuudha sanatti akkaataa qormaatti illee guunnullee jechuudha. Hunda xumurree haala ajaa'ibaatiin hojjennee dabarreera. Geengotu dibama yeroo qormaata hojjetame geengoo dibata. Geengoo sana gurraachisa. Isa shaakalli gootee sirriitti. Hayyee akkuma beekamu qormaanni ministirii kun jechuun qormaanni kutaa 8 kun jechuun qormaata sadarkaa tokkoffaa itti fixee gara sadarkaa lammaffaatitti ittiin dabartu waan ta'eef qormaata baay'ee murteessaadha jechuudha. Gara sadarkaa lammaffaatitti darbuudhaaf qormaata baay'ee murteessaa ta'edha. Hundi keenya iyyuu qoramnee bira darbaa muudannoo baay'ee qabna. Achirratti barsiisonni isin qoran mana barnoota biraatirraa dhufanii qoru. Yeroo keenyatti kunuunsi isaaniif godhamu, kennaan isaaniif laatamu, naannoo tokko tokkotti hin jira. Naannoo keenyattis wanti akkasii wanti tureefi mee maaltu jira achirratti wanni isin raawwattaniif warroota dhufanii qormaata qoransaniif haalli isin keessummaan isin gootaniif maaltu jira? Egaa yeroo sanatti barattoonni qophii maallaqatti qollee walitti buusnee jechuun sammuun isaanii akka nu jalaan miidhamneef fagooraa dhufu xiqqoo baadiyyaadha katamaarraa xiqqoon fagaatti hanga daqiiqaa 40 jechuudha bakki suni. Bakka sun jechuudha achi kaanii gaafa dhufaniif ciree laannee fi qirii isaanii nyaatanii akka isaan qorumsa kana nu qoraniif sammuu gaariidhaan jechuudha. Sirriitti isaan kunuunsaa turre akkasumas illee wantoota garaagaraa qopheessinee fi isaan afeeraa turre. Oolaayyuu qalleerraaf. Oolaayyuu qallee fi fu'a sangoone. Sabboona qormaanni haala garaan isin qoran isaanis? Isaanis jechuun seera qormaatichaa eeganiit odoo isin cinqin odoo isin dhiibbaa isinirratti dhiibbaa irratti gaggeessin hin uumini haala gaaraan isin qoranii qormaata gaarii isin qoranii jechuudha. Hayyee sunis gaariidha. Maal inni yaada kanarratti kaasees naannoo keessa yookaan immoo naannoo baradhe keessatti qophii garaagaraa godhuudhaan barsiisota kanneen keessummaa sirriitti affeeraa turre jechuudha. Sirriitti affeeraa turre kun wannuma baratame jechuudha. Wannuma baratame mana barumsa sadarkaa tokkoffaa keessatti tokkoffaa qormaataaf haaraa waan taaneef wanti kun keessummaa affeeruun kun wannuma baratame jechuudha. Yaadni kee yaada sirriidha jechuu barbaachisan. Hayyee turtiin keenya akkuma itti fufetti jira kabajamtoota hordoftoota Tokkummaa TV. Mee amma waa'ee mana barnoota sadarkaa lammaffaa taasifna. Mee mana barnoota sadarkaa lammaffaa eessatti barattee fi seenaan ati mana barnoota sadarkaa lammaffaa keessatti qabdu maal fakkaata nuuf ibsi? Akka carraa ta'ee mana barumsa sadarkaa lammaffaa bakka inni itti sadarkaa duraa baradhe sana miti. Iddoon isaa garaagarummaa qaba jechuudha. Mana barumsa sadarkaa tokkoffaa akkuma isinitti himee mana barumsaa tokko killee ittiin baradhe isiniin jedheera. Mana barumsa sadarkaa lammaffaa garuu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa aanaa jaarsoo gabaadhuma ittiin baradhe jechuudha. Aanaa jaarsooti. Akkuni kun aanaarraa sadarkaa gaddaa irroo sanan turre jechuudha. Naannoo keessa sanan turre. Yeroo sana gamaatiin kollee akka carraa ta'anii magaalatti galanii oluma faana deemnee achumatti galee baradhaa ture jechuudha. Kanaafuu maatii kee wajjin deemtee achitti barattee jechuudha. Maatii koo faana barachaa ture. Maatiin gadis baadiyyaatti waan galan magaalatti waan galanii fi isaan wajjin teechetti achumaan achitti barattee xumurte jechuudha. Yeroo sanatti maatiin koo magaalatti galanii akka carraa ta'ee oluma faana galee jechuudha. An kutaa 9 gaafan ga'u isaan magaalatti galanii achumaan barumsa koo sadarkaa lammaffaa. Kanaafuu carraa gaarii si mudate jechuudha. Carraa gaarii na mudate. Carraa gaarii mudannoo bareedaan qaba. Mudannoo bareedaan jechuudha. Barnoota sadarkaa tokko maatii kee wajjin kan lammaffaattis immoo maatii kee wajjin barachuu irratti baay'ee gaariidha jechuudha. Asirratti maalinni yeroo baay'ee maalinni barattoonni tokko tokko baadiyyaarraa gara magaalaa yoo deeman jireenya itti jijjiiramuu maatirraa adda yoo ba'an kana immoo yaaddoon maatiitti dhaga'amuu danda'a. Kana wajjin wal qabatee qabxii isaaniitis gadi bu'uu danda'a. Qabxiin isaaniis jalaa irrachuu danda'a waan ta'eef ati wanna kanaatirraa bilisa jechuudha. Bilisa. Baga waaqni bilisa si baase. Nuti ijoollee bilisa sana. Ati ijoollee bilisa jechuudha. Dirqama. Galatoomii yeroo kechanii barnoonni kutaa 10 wanni jedhamu jira. Kutaan 10 maatirikii wanni jedhamu jira. Jira. Okay. Kanaafuu kutaa 10tti qormaata maatirikii kurnaffaa bara qoramneerra. Qorantanii jirtu. Hayyee mee isa hojii wal qabsiisu akkam turmee asirratti ammoo haasofnu. Qormaanni kutaa 10 kun maal inni yeroo tokko tokko barataa cimaan barataan dura qabxii gaarii qabu kan hin dabarre jira. Barataan laafaadha jedhamu kan waan tokko hin beekne jechuun itti magaaru kan hin hojjenne kan jedhu immoo kan darbutu jira. Qormaanni darbuun carraadha moo carraaqedha? Asirratti carraaqqis ni jira. Carraanis carraaqqinis jira. Mee akkamitti? Kam jettati? Fakkeenyaaf ani akka kootti carraaqqina jedha. Ciminaan carraaqqiidha. Carraan garuu persentii 100 keessaa persentii tokko jiraachuu danda'a. Carraan persentii tokko jiraachuu danda'a. Garuu persentiin 99 carraaqqiidha. Hojjettee kan fidduudha jechuudha. Hojjettee kan fiddu, qorattee kan fiddu.
halkanii fi guyyaa dubbistee kan fiddu rifeeroota garaagaraa gootee kan fidduudha malee carraadha wanni ta'u hin jiru jechuudha. Inni akka carraa persentii muraasa akkasumas persentii muraasa jechuudha. Maaliif mudannoo baay'een qaba jechuun wanti argees baay'ee jira waan ta'eef barataan baay'ee cimaadha jedhamu oolidha tokkoffaa kan bahu qormaata kanatti immoo yeroo kufu agarta. Egaa kuni maal jirudha? Maaliif ta'etta kuni jechuun baratichi kuni gizee kilaasiin hojjetaa oolidha tokkoffaa baha garuu qormaata kanatti immoo hin darbu hin kufa. Kun rakkinni isaa maal over stress baay'ee cinqatii yookiin baay'ee sammuunsaa cinqatiidhaan wal qabsiisee inni dhabaa jechuudha. Hunda dubbisa. Galgala boqotu. Barataa cimaa waan ta'eedhaaf yoon kufee maatiin koo maal laan jedhu. Ijoolleen keessatti wajjin barachaa ture maal laan jedhu waan ta'eedhaan sammuusaa waan dhiphisuuf. Kanaafuu teenshinii qabata. Rakkoo teenshinii qaba. Teenshinii qabatee baay'atee jiru. Sammuusaa istaakii ta'uu danda'a yeroo ormaa isaaniitti jechuudha. Na'uu danda'a. Waan tokko wal qabatee harkaa baduu danda'a jechuudha. Waan hojjetullee waan dubbisee dura hojjetullee deebisuu dadhaba. Yeroo sanatti rakkoo istireesii yookiin teenshinii cinqii keessa yeroo seenu wanna beeku sanuyyuu wallaaluu danda'a. Wanna beeku sanuyyuu qormaata irratti deebisuu baachuu danda'a jechuudha. Dammoo dabalataan immoo yeroo qormaata sanatti ijoolleen cimoo ta'an hin dubbisu hin rafanii hirriba dhabuun illee baay'ee isaan miidhaa jechuudha. Saa isaanii fi hirriba isaaniitiin wal maalchisanii dubbisan. Yeroo baay'ee akka dubbisa irratti yeroo isaanii fixoo boqonnaa baay'isanii boqonnaa sammuu barbaachisaa kennan. Kanaaf rakkoon isaan mudatu qaba. Rakkoo kanarraa kan ka'e barataan cimaan tokko qormaata maatirii yookaan immoo kutaa godhanii kana darbuu baachuu danda'a hojjechuu baachuu danda'a. Kan jedhu kana jechuudha. Tokko sirriidha yaada gaariidha. Cinquun hin barbaachisu. Cinquun hin barbaachisu. Firii taatee dubbistee too firii taatee immoo qormaata san hojjechuu deebisuu danda'uu qabda jechuudha. Asirratti maal inni yaadni dabalu fakkeenyaaf qormaanni kun qormaata biyyoolessaati. Qormaata akka guutuu biyyattiitti qormaanni barattoonni qormaatamanii haala qormaata kanaa beekuu baachuun iyyuu kufaatii keetiif sababa ta'uu danda'a jedhee yaadan. Maaliif qormaanni biyyoolessaa kun amma jalqaba wanni moodeelii jedhamu jira. Moodeel egzaam kan jedhamu jira. Moodeel egzaamii kana barataan yoo sirriitti hin hojjetini qormaatota kutaa 10 yookaan immoo 12 haa ta'u tanaan dura sanniin moodeel egzaamii yoo sirriitti hin hojjetini qormaanni kun itti haarawaa ta'uu danda'a jechuudha. Qormaanni daree keessatti qoramuu fi qormaanni akka biyyaatti qoramu suni garaagarummaa qaba. Tokko miti. Sigalee barataan maal gochuu qaba? Qormaata biyyoolessaa sana wajjin of allaayinii godhuu qaba. Of fakkeechuu qaba. Wal baruu qaba. Wal baruu qaba isa wajjin. Qormaanni maaltu gaafatamaa jechuu qaba. Fakkeenyaaf barataa seenaa tokko seenaa Itoophiyaa, seenaa Afrikaa, seenaa addunyaa kan jiruun shamaddaneetu sammuu keessatti yoo qabate qormaata irratti garuu deebisuu baachuu danda'a. Sigalee qormaata irratti maaltu gaafatamaa? Sisteema qormaata sana beekuu. Sisteema qormaata sanii beekuu qaba. Akkamitti dhufa? Akkamitti hojjetama? Kan jedhus beekuu qaba. Barnoota kaalkuleeshinii, maatis, fiiziks, baayoloojii kanneenis yoo ilaalle akkamitti hojjetama kan jedhu sanii beekuu qaba. Shaakalli barbaachisaa waan ta'eef yeroo baay'ee barattoonni qormaata kana kan dabarre maal jedhanii yaada'anii tokkoffaa akkamitti jette cinqiidhaa teeshiniidhaa yoo jiraate kufuu danda'u. Lammaffaa irratti immoo qormaata sana wajjin yoo of hin barsiisin siisteemii qormaata sanii yoo hin beekini siisteemii qormaata sanii haara'u ta'a jechuudha. Sigalee shaakalli jechuudha. Shaakala yoo shaakala gaadhabuu irraa kan ka'e kufuu danda'a waan ta'eef kanarraa kan ka'e anyways ati dabartee jirta congratulations. Qabxii bareedaan qabxii olaanaadhaan dabartee jirta waan ta'eef congratulations sisteemiin isaa si galee jira Muller jechuudha. Ittaan sineemee waanuma seenaa jireenya kana kan maaliif miidiyaan kunis haarawaa nullee haarawaa atillee haarawaa waan ta'eef jalqaba kaasee namni sirriitti wal baruun barbaachisaadha miti. Wal baruun gaariidha. Wal baruun barbaachisaadha. Illee wal baruu kootti baay'ee natti toleera. Anis baay'ee gammadeen jira. Keessummaa kiyya jalqabaatti nama intarviyuu godhe tokkummaa TV irratti akka seenaatitti keessummaa jalqabaa waan taateef. Galatoomii. Kanaafiyyuu seenaa keenyas wal baruun barbaachisaadha. Taanee kutaa 10 haayiskuulii yookaan immoo barnoota sadarkaa lamaa fakkichaa bahuudhaaf waa'ee kutaa 12 yookaan immoo waan jettuun jira. Egaa haalli qormaataa wal fakkaataadha garuu kutaa 10 kan dorgomtu akka addunyaatti. Akka addunyaatti of course. Akka addunyaatti wal dorgomtaa. Yuunivarsiitii iskoolaarii yoo wal barbaadellee akka addunyaatti dorgomtaa. Akka addunyaatti dorgomtaa jechuudha. Ga'umsa cimaa gaafata. Sirriidha. Akka addunyaatti dorgomtaa jechuudha. Biyya irra bartee akka addunyaatti. Baay'ee galatoomii. Mee san booda barnoota sadarkaa olaanaa yookaan immoo yuunivarsiitii kan jennu kana mee isatti baratte waa'ee yuunivarsiitii haasofnuma. Egaa yuunivarsiitii kana baradhe akka carraatee mootummaa naannoo Oromiyaan alatti. Amma dirqama maatii keetirraa Oromiyaan alatti baate. Amma ba'e. Maatii keetirraa Oromiyaan qabaaf. Yeroo jalqabaaf Oromiyaan ameera. Asirratti mammaaksa tokko maal jedhu seete ilmi dhiiraa luka qaba malee biyya hin qabu jedhama. Ilmi dhiiraa
luka qaba malee biyya qaba waan ta'eef miila malee biyya qabu. miila malee biyya qaba. Jedhama waan ta'eef atis dirqamni. Ati ilma jaarsaa jechuudha. Akkasatti illee Oromiyaa keessaa naannoo kamitti deemte? Yuunivarsiitii kamitti deemte? Yuunivarsiitii Gondoritti deeme yeroo sana. Yuunivarsiitii Gondor. Yuunivarsiitii Gondoritti deeme. Warra soddaa keenya bira dhaqxe jechuudha. Warra soddaa biratti hin biradhe. Warra soddaa biratti biradhe. Eeshi hayyee. Yuunivarsiitii Gondor akkamitti si gahe? Egaa yeroo sanatti yuunivarsiitii warra top 3 jiran hin guute. Eeshi. Jalqaba yuunivarsiitii Addis Ababaa hin guute. Eeshi. Itaan sun Jimmaa hin guute. Eeshi. Umarratti sadaffaa irratti Gondor hin guute. Eeshi. Yeroo sanatti egaa Gondor PC yuunivarsiitii jedhama. Eeshi. Akka ammaa kana iyyuu hin babbanne biyyi. Akka ammaa kana babbanne. Akka ammaa kana iyyuu miti. Eeshi. Yuunivarsiitii PC jedhama yeroo sanatti. Yuunivarsiitii nagaadhamee beekama. Fayyaa siin kenna. Damee fayyaa barsiisuudhaan fiildii baay'ee barsiisa yeroo sanatti jechuudha. Gondor yuunivarsiitii baay'ee cimaadha. Akkasumas Addis Ababaa, Jimmaa fi Gondor fiildii fayyaa baay'ee barsiisu. Fayyaa barbaachan deeme yeroo iddoo sana jechuudha. Fayyaa barbaade barnoota fayyaa barbaade deeme. Fayyaa barbaachan deeme. Hayyee hayyaa argattee fayyaa argattee. Akka carraatee egaa fayyaan barbaade kan arganne. Yuunivarsiitiin eegee bakka waan guutee inni jechuudha. Yuunivarsiitiin eegee ture iddoo kanatti. Garuu fiildiin filadhe naan inni. Kun mudannoo jiru. Kun mudannoo jiru. Yookaan yuunivarsiitii si eegee fiildii siin eegu yookaan immoo fiildii si eegee bakka barnootaa immoo siin eegu jechuudha. Sun mudannoo jiru. Mee asirraa kaasee tokko amma turtiin yuunivarsiitii keetii maatii keetirraa adda baatee Oromiyaarraa adda baatee nama afaan biraa saba biraa bira keessas deemuun kun tootaalii jireenya haaraa seenaa haaraa siifi mee afaan hojii wal qabatee maaltu suunate mee dandeettii egaa asirratti gara yuunivarsiitii ergan deemuu jalqabeen booda gaafa naannoo Oromiyaan ala bahe seenee jechuudha. Laga bayyaa gaafa ce'ee kaasee bakka chaalenjii haaraan jalqabee. Maaliif gara naannoo isaa yoo deemtanii beektu ta'ee wanta agartanidha. Afaan Oromoo biyya keessatti dubbatamu afaan Amaaraa qofaadha. Injiru gonkumaa. Iddoo sanatti kan nuti immoo afaan Amaaraa dubbachuu miti barreessuu iyyuu hin beeknu. Yoo xiqqoo muuxannoo qubee jechuun qubee sana iyyuu yoo lakkaa'u xiqqoo barre malee waan dubbachuu yaadamu yeroo sanatti jechuudha. Yeroo sanii sanatti iddoo keessatti baratamaan turre. Haaluma sirni darbiitii wal qabatee jechuudha. Gaafa biyya sana deemnu chaalenjii wayii eegallee ture. Si mudate jechuudha. Yeroo sanatti bakka itu aawun biyya hin jiraanne shaayiin hin dhugamu buddeen hin nyaatamu. Osoo maaliin hin jiraanne? Itu aawun hin jiraanne. Aawun osoo hin jiraanne. Aawun kanaaf iyyuu abbaa seenaa abbaa ulataa keetii jechuudha. Abbaa ulataa. Jasaa keetiiti. Jasaa jennaan. Itu aawun hin jiraanne. Jechuudha aawun warraan kaanee bara humna jechuudha. Yoo isaan deeman jedhanii aawun. Aawun ta'an. Kootu jedhanii aawun. Mucaan kun aawun malee hin beeku kun wallaggaa dhufi jedhan. Egaa achi bara humna wayii sodaa hin qabnu. Eenyummaa keessatti waan boontu bakka dhuftee. Hin sodaannu. Uma dubbanna nuti yeroo sana. Inni dubbata rakkoo hin qabu. Ijoolleen keenyas baay'inaan waan jiraniif achi keenya barattoonni Oromoos waan jiraniif rakkoo hin jiru jechuudha. Yeroo sanatti gaafachuu waan duba jiru waan hin beekneef nu gaafatan nuti eenyummaa keessa dhugaa dubbanna. Gaafa eenyummaa keessa dhugaa dubbattu uumayyuu sitti hin fakkaatu jechuudha. Sobduu hin taatu. Sobduu hin taatu. Koo maallee sitti hin dhagahamu. Hin dhagahamu. Koo maal sitti hin dhagahamu adda kee akka taate sitti hin dhagahamu. Kanaafiyyuu sabboonteet of taateet jiraattaa jechuudha. Naannoo biraa keessa jiraatteet of taateet afaan kee haasaaf taate kan isaan immoo yaalatti afaan keetti walii galtee jiraatta jechuudha. Baay'ee galatoomi guddaa galatoomi. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Dargaggoo qaxalee mul'ata habtee wajjin jiraarraa tokkummaa TV'n yeroo jalqabaatiif nama gaafiidhaaf yookaan intarviiwudhaaf dhiyeesse nama baay'ee qaxalee ta'e dhalataa aanaa jaarsoo wallagga kan ta'e nama kana baay'ee cimaadha seenaa baay'ee jireenya isaa keessatti dabarse nutti himaa jira. Ammas yeroo kana yeroo qabdu irraa gabaabsite waan nu kenneef guddaa galatoomi siin jenna. Atillee galatoomi dhugaa. Hayyee baay'ee galatoomi. Mee ishee turtii yuunivarsiitii hojii wal qabatee toomee haalli nageenyaa maal ture yeroo baay'ee yuunivarsiitii keessatti yeroo gaafiiwwan garaagaraa itti ka'uudha. Yeroo barataan baay'een gaafii siyaasaa, gaafii diinagdee, gaafii hawaasummaa itti kaasuudha. Mee rakkoon nageenyaa yeroo keenyas mudate maaltu jedhame? Egaa yeroo sanatti akkuma beekamu yuunivarsiitii naannoo Oromiyaan ala jirra. Rakkoo nageenyaa baay'ee nu mudate yeroo sanatti wanta dhoksaa hin qabne miidiyaa garaagaraatiin dubbachaa turreerra. Yeroo sana miidiyaa uummanni yeroo deemtee ilaaltan dubbanneerra. Miidiyaa kan OBN illee gabaasee jechuudha yeroo sanatti
rakkoo baay'een turnu ragaa ture egaa haala yeroo sanaan qabatee ansaan irra akkasuma versas gaa ture haa ta'u malee chaalenjii kan hundumaa gaffaanii as arra geenyeerra yeroo sanatti yeroo rakkoon nageenyaa ka'u baqannee gara Finfinnee dhufuudhaan firoota keenya bira turaa gaafa inni qabbanaa immoo deebi'aa ammas gaafa inni achi immoo as dhokannee dhufaa chaalenjii akkasii gochaa xumurree jechuudha hanga hibba keenyaatti achuma koronoo asuma irratti dabalataan immoo mudee nuti qabnu koronaan illee yeroo bara keenya sana ture koronaan bara baajii keenyaa ture koronaan bara keenya ture koronaan bara baajii keenyaa ture barnoonni addaan jedhee ture yeroo sana yeroo koronaan barumsa addaan jedhee ture yeroo sanatti illee barumsa addaan kunni gara biyyaallee dhufnee turre dhibee koronaatiin booda xiqqoo haala nageenyaa tasgabbaa'ee barumsa keenya xiqqoo seeraan sanbooda xumurtan jechuudha sanbooda koronaan boodatti deebitanii eebbifamtan koronaa booda xumurree nuti baajii koronaa san taane baajii koronaa boodaati baajii koronaa boodatti sin baajii koronaa san taane baajii koronaa boodaati kanaafuu fakkeenya amma yuunivarsiitii yeroo baay'ee maal inni gaaffiin yaani fakkeenya nan yaadadha yeroo ani yuunivarsiitii Finfinnee turetti gaafiin nu kaasaa ture keessa gaafiin barataan Oromoo kaasaa ture keessa gaafiin tokko gaafii waa'ee dhimma magaalaa Finfinnee wajjin wal qabatee fi gaafii waa'ee maaster pilaanii gaafii maaster pilaanii wajjin wal qabate sirriitti kaasatii turre jechuudha. Ani mataa kiyyaan yuunivarsiitii Finfinnee tan ture yeroo sanii master plan is a killer, master plan is master killer, master plan is a master killer jechaati akkasumas burraayyuun keenya tabbanni keenya laga xaafoon keenya galaan keenya jechaati gaafii guddaa dhiyeessaa turre yeroo san jechuudha. Kun gaafiin keenya yeroo san nuti kutaa meeqa barannaa kutaa 8 natti fakkaata. Yeroo sadarkaa keenyaatti master pilaanii kana. Yeroo master pilaanii san jechuudha. Yeroo master pilaanii yaani barataa yuunivarsiitii Finfinnee barataa waggaa lamaffaan ture. Mooraa kiiloo jaha keessatti barataa waggaa lamaffaatiin baay'ee namatti tola yeroo sana carraa yuunivarsiitii qabaachuun carraa yuunivarsiitii sun iyyuu nama seenaa na godhanaa nama seenaa yeroo seenaa sani hiriira nagaa baanee sanbooda sadarkaa mana hidhaa seenuu barattoota keenya fuudhanii mana hidhaa galchuu sochii cimaatu adeemsisee adeemsa duraa sana keessatti adeemsa darbisan jechuudha. Maaster garuu maalanii firiin qabsoo keenyaa immoo argamee jira. Wanti itti ajaa'ibu firiin qabsoo keenyaa waan baay'eetti deebi'ee jira. Firiin qabsoo barattoota Oromoo uummata Oromoo argamee akka fakkeenyaaf maaster pilaanii sun hambisiisuu dandeenya jira tootaal jechuudha. Yeroo sanatti hambisnee turre. Gaafiin maaster pilaanii sun jechuun lafa Oromoo Finfinnee marseetu jiru kana sababa maaster pilaaniitiin irraa fudhachuuf ture suni gaafii uummanni Oromoo fi gaafii barataan Oromoo kaasee suniini maaster pilaanii sun hafee jira tootaal jechuudha. Amma akkasumas waa'ee gaafii Finfinnee magaalaa Finfinnee kunis immoo ammas hammi tokko deebi'aa jira ammas immoo guutummaatti akka deebi'u abdii qabna ammas. Afaan Oromoo Finfinnee keessatti akka baratamu dabalataan afaan federaalaa ta'uu qaba kan jedhu. Afaan federaalaa dubbachaa turreerra. Ta'uu suni innis gaafii barataan Oromoo kaasaa ture keessa gaafii nuti barasan kaasaa ture keessa ammas barattoonni kan kaasaa turan keessa gaafii bu'uura ture gaafiin afaan Oromootiin jechuudha. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu kan qaba kan jedhu suni hagammaatti illee hin deebine ammas gaafii kanaaf amma gammaatti gaafa baratamaa jira Finfinnee keessatti baratamaa jira. Finfinnee keessatti amma baratamaa jira afaan hojii ta'eera. Afaan hojii magaalaa Finfinnee ta'ee jira garuu afaan hojii federaalaa moo hin taane. Afaan hojii federaalaa moo ofiishaaliin hin taane waan ta'eef ammas moo isaa immoo qabsoon itti fufaa jechuudha. Haga afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa afaan paarlaamaa afaan mana murtii waajjiroota biiroolee mootummaa federaalaa haga ta'utti seerarratti konstituushinarratti haga ta'utti ammas gaafii sun ittuma fufaa jechuudha. Sirriidha kan magaalaa Finfinnee ta'ee jira magaalaa Finfinnee afaan hojii ta'ee jira ittiin hojjetamaa jira jechuudha. Kun maal inni gaafii barataan Oromoo yuunivarsiitiitti kaasaa turedha. Barataan Oromoo kun firii isaanii firii keessan jechuudha. Firii keessan har'uu maal firii keenya keenyaaf firii keessanii firii barataa Oromooti jechuudha. Kanaaf iyyuu barattoonni hedduun gaafii kanaaf qabsaa jiru. Isinis reef sababii nu barnoota addaan kunneen gondirraa gara jettasuuniif kanumaaf ture jechuudha. Maaliif namni yuunivarsiitii kan wanni kana keessa dabarsaa jechuudha. Wanni kana keessa dabarsaa. Mee baay'ee galatoomee yeroo nu kennaa jirtuu fi barnoota wal qabatee mudannoo qabdu mee maal ture reefi aawwan odoo jiraachuu baate jettee jirta. Karaa nagaatiin karaa fayyaatiin rakkoon nyaataa si mudate rakkoon achi keessatti si mudate jira. Yuunivarsiitii keessatti jechuudha. Yuunivarsiitii keessatti. Yeroo sana gaa xiqqoo nyaata kaaftii kanatti illee baay'ee hin barree. Dhuma keessa garuu ijoolleen warra siinarii fuuldura turan sun nu barsiisanii haala tokko akkaataa kanaan fayyadamaa turreerra. Garuu muuxannoon qabu irraatti waan isinitti mudannoo tokkoon qaba. Muuxannoo koorraa mudannoo tokkoon qaba. Innis maal isinitti fakkaate? Yeroon isaa yeroo
koronaan booddeedha. Yeroo koronaan booddeeti xiqqoo haala nageenyaanis immoo isinee baanee turre yuunivarsiitii jechuudha. Qormaata dhibbarraa qoramaa turre. Qormaata dhibbarraa al tokko dhibbarraa qoramta. Yeroo tokko qormaata dhibba keessaa. Dhibba keessaa jechuudha. Yeroo sun haala nageenyaatti wal qabatee. Baay'ee ulfaata. Yeroo nageenyaa dhiisnee galee turre deebisee mootummaan labsii baasee kan nuti deebinu godhee nuti deebinee jechuudha. Qormaata dhibbarraa al tokko nu qoraa turan. Yeroo sanatti egaa qormaata dhibbarraa qorachuun yaada meetti amma akka ulfaatu jechuudha. Baay'ee ulfaata. Egaa yeroo sanatti egaa teeshinii naqamee ture yeroo sanatti egaa teeshinii ajaa'ibaan qaban ture. Qormaata dhibbarraa qorachuun yoo gaaffii kudhan sii dhufa yoo baay'ate gaaffii 20 sii dhufa kudhan 20 kanan caalu jechuudha. Nama baay'eetu gaaffii 20 sii fida soo taane nama muraasa achi keessa nama koorsii 7-8 baran yoo taane nama tokko lamatu gaaffii 20 sii fida yookaan gaaffii 10 sii fidu kudhan kana 0 galaan dhibbarraa 0 dha jechuudha. Kudhan 20 caalu amma gaaffii kana 20 dhufa. Gaaffii dhibbarraa ta'e dhibbarraa 5 baay'ata kudhan yoo ta'e kudhan baay'ata jechuudha. Kudhan gaddamaatu dhufa. Egaa amma kana dabarramuun kun eefin namoo diifin namoo eefifin nannee yaannaa jechuudha. Maaliif gaaffiin xiqqoo waan ta'eedhaaf dhibbarraa waan qoramnuuf. Egaa waanti nyaata yoo nuti dhaga'amu yeroo sanatti gaafa kaaffii seen guyyaa tokko kaaffii dubbisaan ture amma isaatii jaatti dubbisee kaaffii seenee gaafaan ba'u nyaata koo nyaadheera xiqqoo nyaadheera. Akkasii tiree koo baadhee tiree nyaata sana baadhee nan ba'e. Maali iddoo tireen kaa'amu asii maaliif tiree baateenna narkeera moo gaafa jedhu tireen akka korra jira jechuudha. Kun mudannoo koo lammataadha jechuudha. Qormaata wal qabatee. Qormaata wal qabatee jechuudha. Qormaata wal qabatee dhibbarraa qormuu wal qabatee. Dhibbarraa wal qabatee kaaffee seenteet. Akkuma warra si'oosiin maal jechuudha. Hayyee boodatti ture waa'ee si'oosiin seenaa ajaa'ibaati. Waa'uma qormaata kan hojii wal qabatee too odoo saanicha lafa kaa'uu qabdu iyyuu. Fuudhee man deeme. Osoo lafa kaa'ee fuutee baate. Fuudheen bahee gaafa bahu mana nyaata sana eegu. Isa fuutee deemta kanaa jennaan maali jenna tireenaan jedhennaan. Hiqirtaa jedheen deebisee jechuudha. Yeroo sanatti egaa xiqqoo teeshinii ta'een ture qormaata dhibbarraa qoramuuti wal qabatee jechuudha. Sirriidha. Hayyee kun koomanidha jechuun mudannoon akkanaa kun yuunivarsiitii mara kee jechuudha dhibba keessa parsantii 90 mudannoon akkanaa kun namni himate hin jiru. Nyaaticha nyaattee kan irratti nyaattee sanii saayinaa irratti nyaattee sanii odoon deebiseen fuutee bahuun kun mudannuma jiru jechuudha. Namoonni baay'ee shaayii yookaan daabboo fudhatee kan akkasitti kan laabireerii seenuu jira mana kitaaba kan seenuu jira. Kun immoo fuudhee kan bahu jira waan ta'eef baay'ee mudannoo gaariidha jechuudhaaf. Hayyee ka dhaggeeffattoota hordoftoota Tokkummaa TV qophiin keenya akkuma itti fufetti jira har'a qaxalee mucaa Oromoo isiniif qabannee dhufnee jira ka Muller mul'ataa Habtee isiniif qabannee dhiyeessanii jira. Turtii gaarii raawwachaa akka jirtan isin gaafanna. Mee jidduudha immoo viidiyoo kana laayik godhaa chaanalii kana sabskiraayib nu godhaa. Chaanaliin kunis haaraa waan ta'eef hundi keessan namni viidiyoo kana daawwachaa jirtan hundi keessan laayik godhaa Tokkummaa TV jajjabeessaa isiniin jedha. Tokkummaa TV yeroo yerootti wantoota gaggaarii wantoota isin akka irratti dubbatamu barbaadan qabatee akkasiin dhufu abdii qabna. Nuti illee olumaan jirra. Chaanalii kana hundi keessan sabskiraayibii gochuu hin dagatina. Hin dagatina sabskiraayibii godhaa chaanalii kana hayyee isiniin jenna galatoomi Muller. Hayyee ittaansinee too mee asirraa mee asoo wal qabsiisee odoo waa'ee yuunivarsiitii kana keessaa hin bahiini mee waa'ee haala amma jiru kana moo haasofnu mee haala amma jiru kuni haasofnu yeroo keenya yeroo ati barattees maal inni wanni COC jedhamu tokko hin jiru. Hin jiru. Wanni COC jechuun erga eebbifatee too hin bahiin duratti barnoota jedhu martee COC qoramtee baataa kan jedhu Center of Competency kan jedhu suni hin jiru yeroo keenya yeroo keetillee hin jiru. Wanni kun amma dhufee mee wanna kana akkamitti ilaalta waa'ee COC kana maal jettamee waa'ee barattoonni yuunivarsiitii odoon eebbifamanii duratti COC qoramuun kun mee faayidaa fi miidhaa isaa wajjin wal qabdee ilaalcha kee naaf ibsi. Madaalliin ga'umsa dandeettii kun madaalliin ga'umsa dandeettii yookiin COC kan jedhamu kuni egaa namoota waggaa 16 isa ol barate waggaa 16 waggaa 21 namoota waggaa 22 baratan hanga sadarkaa madiisinii warra baratan dooktarii baratan jechuudha. Injineerii dabalatee barsiisota dabalatee waggaa 16 ol nama barateedha jechuudha. Namni COC gaaffii muraasaan madaalamu kuni. Namni kun waggaa 16 baratee gaaffii muraasaan madaalamee ga'umsa hin qabu yookiin dandeettii hin qabu jechuun dandeenya murteessuu hin dandeenya hin dandeenya. Hin danda'amu. Yoo bal'istanii yaaddanii namni tokko gaaffii muraasaan madaalamee kufuu danda'a. Garuu yookiin teeshiniidhaan cinqatii garaagaraatiin kufuu danda'a. Malee waan ga'umsa dhabeef kufa osoo hin taane akka caraatee wanti yeroo sana mudatanii kufuu danda'a malee. Haala yeroo san mudateen darbuu baachuu danda'a. Qormaata isaanii qabxii barbaadamu isaanii fiduu baachuu danda'a. Wanta baratee irratti
ga'umsa qabu agarsiisuu danda'a. Sirrii. Namni tokko waggaa 16 isa ol barate jechuun nama akkamiiti? Meetti callisaatti yaada. Meetti yaadis meetu. Hayyee. Nama waggaa 16 isa ol barate jechuun nama waggaa 16 fi isa ol barate jechuun tokko lamaffaa tokko arfaffaa barnoota irratti nama dabarse jechuudha. Barnoota irratti nama dabarse jechuudha. Laal kan nama kan waggaa kana barate immoo dhuma irratti qormaata takka madaalee too nama ga'umsa qabdu jechuun gaarii miti. Kun sirrii miti. Sirrii miti. Sirrii miti jechuudha. Namni tokko waggaa 16 waggaa 17 baratee barnoota isaa qormaata tana ammoo darbuu qabda madaaluu jechuun sirrii miti kun wanni Sirrii miti. sirrii miti. Walumaa gala sirrii miti kun. Maaliif Tootaalii wanni itti yaadamuu danda'u namni tokko qabuudha jechuudha. gaafa bakka sana obbuufee yaadu bakka sana obbuuse bakka barataa yuunivarsiitii irraa barataa injiniringiidhaan eebbifamuuf ture COC kufe obbuuse yaadu. Sirrii. Obbuustee gaafa laaltu barataa sun ga'umsa qaba akka inni ga'umsa qabu beekta. Garuu gaafa inni madaallii kana kufee argamu baay'ee si gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa. Kun itoo achi hin gahee irratti hojjetamu wanta danda'amudha. Sirriidha. Itoo achi hin gahee wanta irratti hojjetamu danda'amudha yaada. Fakkeenyaaf qormaata gaafa kilaas keessa yuunivarsiitii gaafa amma ijoollee illee intaraansii yuunivarsiitii qoramaa jiru. Hanna hin jiru namni yaadamu yeroo ammaatti hanna hin jiru. Sirriidha. Dandeettii isaatiin hojjetee dhufee kutaa qorama darbee yuunivarsiitii gala jechuudha. Yuunivarsiitii galee immoo barsoota yuunivarsiitii hin beekneetti nama san beekneetu isa barsiisaa biyya biraatti deemee barataa jechuun mootummaa naannoo biraatti deemee barachuu danda'a bakka caalaa isaatti jechuudha. Nama hojii wal beekuun qabu hin hojjetaa hin barataa qormaataan hojjetaa hin darbaa jechuudha. Irra deebiidhaan kun wanta qormaata xiqqoodhaan barataa madaaluu hin qabnu. Madaalameetti kan achi gahee baratan. Madaalamee achi keessa jalqabaa kaaseetu madaalamu. Madaalli waan. Ibidda keessa darbee achi gartee ibidda keessa darbee ibidda keessa darbee qoramee sadarkaa sana. Warra gufuu tokko yeroo keessanii nama gadi naquun gaarummaa hin qabu. Dabalataan warrumti darban iyyuu carraa hojii wanti warrumti baratee darbee iyyuu carraan hojii illee hin jiru biyya keessatti. Bu'aan isaa maali? Namni tokko hin barataa carraan hojii uumuu baay'ee hojii uummadha jedhu. Warroonni akkasitti darbanii iyyuu carraan hojii argachuu isaanii maal fakkaata? Maal fakkaata? Hin beekamu fuulduratti. Darbuu fi darbuun isaa garaagarummaa isaa maal inni? Fakkeenyaaf yoo dabarte hojii mootummaa odoo kallattiidhaan wanta argatu ta'e hojiitti wanti ramadamu ta'e qormaata fudhachuun gaarii ta'uu danda'a. Dingata yookiin akka tasaa namatti himatamu osoo hin taane dursamee waggaa 3 4 jedhamee waggaa 3 irraa waan akkasii gochuu qabna. Kanarratti xiqqoo dogoggorra mudateera yaadamu namoota asirra hojjetan kana. Sirriidha. Akka yaada kiyyaatti. Yaada qabxii gaarii kaastee yaada qabxii gaarii kaastee qormaanni kun maal inni jechuun addaan madaaluun isaatu barataa madaaluun isaatu faayidaan isaa akka hojjenne kana hojii argachiisuu irratti maal inni faayidaan inni qabu. Egaa amma akkama mootummaan jedhutti bara 2016 qicariin Finfinnee keessa jiru meera. Qicariin akka biyyaatti jiru akka biyyaatti akka biyyaatti mootummaan baajata tokko hin qabu. Baajata hin qabu. Barataa tokko qacaruudhaaf akka inni mindaa argatuudhaaf wanti tokko hin jiru. So maal inni garaagarummaa isaa maal akka ta'e garaagarummaa isaa maal kan taane walumaan ilaala gara fuulduraatti gaa maal akka ta'u. Walumaan ilaala gara. COC qoramtee too dabartee too yoo hojii malee lafa teessu fi akkasumas immoo odoon yoo kuftes hojii irratti sin gargaaru yoo ta'e maal inni garaagarummaan isaa. Kana jechuun maal inni wanta bu'aa hin qabne tokkoo fi wanta faayidaa hin qabne tokkoo fi gar malee barataa cimqoo jechuudha. Egaa kun xiqqoo ishee asirratti yaadatan qabu. Namoota ishee xiqqoo adivaanteejii laataaf. Kan akka kaampanii inni joofaa keessatti dorgomuudhaaf. Adivaanteejii laachuu danda'a. Garuu gama mootummaatiin maal akka ta'e hin beeku. Gara mootummaatiin wanni yaaddame. Hin beekamu. Meebii gara mootummaatiin akka mootummaa jettumaan qulqullina barnoota naffiidhaa qulqullina barnoota achi biyyaa irratti jechuu danda'a. Egaa asirratti gaa qulqullina barnoota wanti nama irratti qulqullina barnoota yuunivarsiitii osoo hin taane gara gadiitti duuba deebi'anii amma gara magaalaa Finfinneetti dhuftee ilaaltee mootummaa mootummaa keessatti keessumaa namoota 80-90 kutaa tokko fagee ta'ee barata. Namoota 80 namni 80 kutaa tokko keessa ta'ee barata. Nama kanaan barsiistamoo intensita. Barsiistamoo wal gayyamta. Kana nama 80 kutaa tokko keessatti barsiistee. Kutaa tokko keessatti. Ga'umsa barataan cimsa jechuun dandeessaa? Hin danda'amu. Nama 80 kutaa tokko keessatti kilaasii tokko keessatti. Hin danda'amu. Kaaree meetirii 20 keessatti barsiistee barataa cimsuu hin danda'amaa? Hin danda'amu. Never hin danda'amu. Eessaa kaa beeziin kutaa tokkorraa kaa keejii keessee. Qulqullinni barnoota achirratti hojjetamuu qaba. Qulqullinni barnoota. Leevilii irratti malee yuunivarsiitii irra geessee waan jijjiirtu. Qulqullinni barnoota nan eege jechuun hin danda'amu. Bu'uurri isaa cimaa ta'uu qaba. Bu'uurri isaa dakarraa. Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaarraa manneen barnootarraa. Sirriitti babal'isuu qaba. Ciminaan magaalatti illee baadiyyaatti illee hojjetamuu qaba. Yoo babal'ate nama 80 nama 30 nama 40 kilaasii tokko yoo fiddee xiqqeessee ta'u barsiisaan tokko keessa deemee barataa kana barachaa jiru barachaa jiru. Kanaaf iyyuu gaa asirratti dhaamsa
dhimma kanarratti dhimmi isaallatu qofa osoo hin taane uummatillee asirratti gahee qaba. Barsiisotillee asirratti iyyachuu qabu. Mootummaa beeksisuu qabu. Nama 80 nama 70 nama kutaa tokko baratu barsiisuun baay'ee akka ulfaatu. Kun beekamaadha. Nama hundumaaf jechuudha. Nama baratee dhufee beekamaadha. Nama barsiisu immoo sirriitti beeka. Waa'ee kana jechuudha. Waa'ee kana sirriitti beeka. Caasaa manneen barnootaa babal'isuun gara fuulduraatti ammayyuu ganaa hojjetamuu qaba. Kun hin hojjetamne ammayyuu. Ammayyuu hojjetamne irratti jirudha. Qulqullina barnootaa mirkaneessuuf manneen barnootaa sirriitti magaalaa keessatti baadiyyaa keessatti babal'achuu qaba. Manneen barnootaa kun egaa yoo sirriitti babal'ate qulqullina barnootaa mirkaneessuun danda'ama. Kanaafiyyuu maal inni yaadni kun maal irraa ka'ee waa'ee COC wajjin walqabate waan ta'eef waa'ee COC wajjin walqabate kan waan ta'eef qulqullinni barnootaa wanta yaadamu ta'ee qulqullinni barnootaa akka dhufu ta'ee sadarkaa barnoota dakaata irratti hojjetamuu qaba. Fakkeenya si kaasuuf gaafa fakkeenyaa fi mana tokko ijaartu mana gaafa ijaartu jalqaba isaa kaata. Gubbaadhaa kaasee asii gadi qorqorroo jalqabda moo lafaa hojii jalqabda? Lafarraa ol jalqaba. Bu'uuri lafarraa. Gubbaadhaa kaatee gadi waqartu lafarraa kaatee ol ijaarta. Akkasumas immoo barataa cimsuudhaaf illee gara gireedii gadiirratti sirriitti hojjetamuu qaba yaada. COC'n kun illee gara kutaa gadiitti 8 gadi dhufee kutaa 8 hanga 10 gidduutti madaalliin kun ta'ee fi maatirikiin baduusaarraa cimaan dakatti raawwatamuu qaba. Maatirikiin jedhamu sun baduurraa maatirikiin sun deebi'ee otoo COC'n waan sun hafee gaariidha yaadan. Hanga kutaa 10tti ciminni barataa mirkaneessuun ni danda'ama. Kan kutaa 10 sun odoo deebi'ee kan kutaa 10 sun laallamee dhufeetoo kan COC warroota yuunivarsiitiidhaa baanii kun immoo dhaabbatee moo yaada gaariidha. Kan jiru qabda yaada baay'ee gaariidha. Yaada baay'ee fudhatama qabudha jechuudha. Maaliif kallattii hedduun wantoonni kan dura ka'aa turanis akkuma san irratti barataa irratti dhiibbaa dabaluun barataa irratti cinqii uumuun yeroo inni eebbifamutti jechuun kun qulqullina barnoota irratti agabsara iffida jedhameetoo yaadamu. Iffida jedhameetoo yaadamu. Maaliif qulqullinni barnootaa namni tokko erga baratee sadarkaa isaa boodatti qulqullina nan eega jechuun hin danda'amu. Erga baratee already yuunivarsiitiitti qabxii lamaa fi sanii ol qabatee jira namni kun eebbifamuudhaaf reedii ta'ee jira. Kanaafiyyuu saniin baay'ee gara hojii qabachuutti deemuu qaba malee sanaan qulqullina barnootaaf hin fidne yaadamuun kun baay'ee wanna hin danda'ame yookaan hin yaadamnee fi Profeesar Birhaanuu Naggaa itti yaadamuu qaba jenneetti amanna. Baay'ee galatoomi guddaa galatoomi. Atellee ulfaadha. Baay'ee ittaan siree mee amma maal jirta waa'ee hojii keetii maa haasofnu yammame. Egaa amma wanta irra jiru barsiisummaa irra jira. Nan barsiisa. Maal barsiisa barnoota maal jedhamu barsiista? Anuunsa mana primary irraan barsiisa. Anuunsa sadarkaa tokkoffaa irraan barsiisa. Maqaan isaa maal jedhama? School of America dhaba. School of America? Wow. Biyya keessa moo biyya alaati? Biyyuma keessa. Biyya keessa. Hayyee baay'ee galatoomi. Kanaafiyyuu mana barnoota dhuunfaati? Kan dhuunfaati. Hayyee. Kutaa meeqa? Ana makka caraatee kutaa elementii irra jira. Tokko akka 8 irra. Tokko 8 irra. Bakka irratti hojjetamu bonaarra jira. Kanaafiyyuu amma jalqaba irratti waa'ee qulqullina barnoota wajjin wal qabatee sadarkaa itti hojjetamuu qabu sadarkaa kanarratti jechuudha. Sadarkaa tokko akka 8 yookaan immoo elementii kanarratti barataan cimee qaroo taanaan bu'uura qabaannani sadarkaa haayiskuulii sadarkaa barnoota sadarkaa olaanaa irratti illee salphumatti kachaappii godhuu danda'a yookaan immoo itti fufuu hin danda'a baay'ee salphaadha jechuudha sadarkaa bu'uura irratti jechuudha. Hayyee barsiisaa kana booda barsiisaa jedhee yaama. Barsiisa. Hayyee barsiisa. Amma ol barreera. Amma ol barreera. Hayyee barsiisaa mee barsiisaa jechuun abbaa beekumsaati jedhama. Abbaa dukkana irraa gara ifaatti nama dabarsu jedhama. Mee barsiisaa mee akkamitti ibsitan hojiin barsiisaa kun siif maali? Egaa barsiisaa ibsuudhaaf jechi naan qata. Jechuun bakka baay'ee waan qabuuf xiqqoo ishee baay'ee miira keessa galcha. Miira keessa galcha. Hiika isaa baay'ee cimaan. Hin cima hiika isaa baay'ee cimaa. Egaa barsiisaan egaa abbaa dhalootaati. Kan dhaloota qaruudha. Nama dukkana keessa gara ifaatti kan fiduudha. Abbaa dookteraa, abbaa piroofeesaraa, abbaa injiineeraa. Abbaa waan hundumaati. Soqonnaa qotuuf illee barsiisaan gahee guddaa taphataa jechuudha. Kanaafuu barsiisaan abbaa waan hundaati. Barsiisaa kabajuun isiniif irraa. Inni eeggamaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaafiyyuu hundi keenya iyyuu barsiisatu sadarkaa kanarraan nu ga'e barsiisatu barnoota nu barsiise barsiisatu dukkana irraa gara ifaatitti wallaalummaa irraa gara beekumsaatti baranne waan ta'eef barsiisonni jechuun baay'ee galatoomaa guddaa isin galateeffannaa jechuudha. Barsiisonni hunduyyuu kan chaanaalii kana daawwattan kan jechaa jirtan barsiisaa thank you very much barsiisaa isin galateeffannaa. Biyyoota guddatan amma biyyoota akka Ameerikaa keessatti biyyoota akka Ingiliiz keessatti sadarkaa tokkoffaa irratti iddoon kan kennamuu fi eenyudhaa fi
raayyaa ittisa biyyaa fi barsiisaadhaaf kennama. Barsiisaadha sirriidha. Fakkiin Ameerikaa waliin tamma raayyaa ittisa biyyaatiif militariidhaaf sooljaridhaaf fi barsiisaadhaaf iddoo guddaatu kennama. Nama kamuu caala jechuudha. Biyya keenyatti yoo dhufte immoo faallaa kanaati ta'ee mee asirratti ergaa ta'e dabarsitu mee maal jettamee ergaa dabarsitu? Asirratti gaa dhimma qaama deemsa sanatuuf kan dabarsuu barbaadu. Ergaa dabarsi kallattii bira. Warri nageenya eeganiif barsoonni biyya keessatti ilaalcha isaaniif qabu ilaalcha baay'ee xiqqaadha. Barsiisaan nama barateedha. Nama dhaloota barsiisuudha. Dhaloota ni barsiisu immoo dhaloota bor seenaa barsiisuudha. Dhaloota dhuuf kan barsiisuudha. Dhaloota dabarsee kan kennu barsiisaadha jechuudha. Barsiisaan warra waan taane barsiisee waan hin taane fudhatee darba. Kun wanta barsiisaan eegamu miti. Waan hin taane barsiisu kan keenyaaf akka murteef waan hin taane san jedhee. Barsiisaan tokko lama sadii barsiisaan dhaloota qara koo jedhamee dhalootatti kan dabarsu barsiisaadha. Maaliif wanta gaarii sammuu isaa keessa kaa'ee jireenya fuuldura isaa jiru beekumsa kennee fi kan dabarsu barsiisaadha. Kanaaf barsiisaadhaaf iddoon amma ammaatti biyya keenya keessatti baay'ee kennamaa jiru. Gara magaalaatti dhuftee ilaalte rakkisaadha baay'ee ulfaata. Barsiisaan barsiisuudhaaf wantoota baay'ee isa barbaachisaa. Manni jireenyaa isa barbaachisaa. Maallaqa gahaa qabaachuu qaba. Barsiisaan barsuuf nyaachuu qaba. Uffachuu qaba. Utuu nyaatiin yoo nyaachuu qaba. Bu'uurri jireenyaa guutamuufii qaba. Wantoonni barbaachisan guutamuufii qaba. Manni keessattuu bakka inni itti dubbisee barsiisu. Haala jireenyaa amma jiru kana wajjin mindaan barsiisa haala jireenyaatiif mindaan inni argatu wal simuu baachuu danda'a waan ta'eef wal simaan jiru waan ta'eef mootummaanis qaamni dhimmi ilaalu kan irratti immoo sirriitti hojjechuu danda'u qaba. Sirriitti hojjechuu qaba inni yaadna. Danda'uu qabaadha kan jedhu. Sirriitti hojjetamaa jiru ammayyuu hojjetamuu qaba. Sirriitti hojjetamuu qabaadha achirratti. Hojjetamuu qaba sirriitti. Ergaan kun immoo namoota hundaaf darbuu qaba. Darbuu qaba. Nutis immoo kabaja barsiisaadhaaf qabnu yeroo maraayyuu agarsiisuun barsiisota cinaa dhaabbachuun barsiisota keenya immoo kabajuun ulfeeffachuun nurraa eegamaa jechuudha. Namoota barnoota irra jiran kanneen eeggachuun barsiisuun nurraa eegamaa abbaa beekumsaa waan ta'eef jechuudha. Abbaa beekumsaa waan ta'eef maal inni yeroo baay'ee barsiisota kiyya baay'ee jaalladha. Yeroo barnoota sadarkaa tokkoffaa barachaa turellee barsiisa jechuun akka abbaa beekumsaa ta'e nan beeka. Abbaa beekumsaa dukkanirraa gara ifaatti nama dabarsu jechuun nama akka maqaa waa barreessitu akka waa hubattu addunyaa akkasii beeksisu barsiisaadha waan ta'eef barsiisaan bu'uura yookaan immoo bu'uura hunda keenyatti jechuudha. Bu'uura hunda keenya waan ta'eef kanaafiyyuu thank you very much jechuu barbaannaa jechuudha. Hayyee mee amma gara dhumaatitti deemaa jirra. Afgaafii keenya gara dhumaatitti deemaa jirra. Mee jireenya keessatti namni ati ajaa'ibsiifattu yookaan immoo siif rool moodelii ta'e eenyuun? Egaa nama jedhu baay'een kan waaqa taane waaqayyoon baay'ee jechuudha. Na jiraachise asin nagee jechuudha. Waaqni hin jiru ta'e hin jiru hin hoona dhihee yaada. Ittaanuun garuu maatii kooti. Maatii koo naaf rool moodeliidha. Keessumaa abbaan koo na gorsuutiin barnoota faana jechuudha. Barnootaan siyaasaanis ta'e kallattii hundumaatiin sammuu koo akkaan cimsu kan godhee abbaa kooti. Abbaa koo keessatti baay'een jechuudha. Baay'een galateeffadha jechuudha. Abbaa kee baay'ee galateeffata jechuudha. Abbaa koo. Kanaaf abbaan koo rool moodelii kooti. Cimina isaatiin cimina agarsiisee cimina kamitti namni cimuu danda'u isa laalii. Hayyee baay'ee galatoomii dhugaa keetii waaqni tokkoffaadha. Maatiin ofiitis immoo akkasumas galata guddaa argachuu qabu. Isaantu nu gargaaree asiin nu ga'e waan ta'eef kanaafiyyuu rool moodeliin kee mee ergaa abbaa keetiif dabarsituuf mee maal jedhame? Ergaa gabaabaa dabarsiif kallattii kana. Abbaa koo sin jaaladhan jedha. Kallattii hundumaatiin cimee asiin akka har'a ga'u kan na gooteef ulfaadhu. Gorsi kee kallattii hundumaatiin na cina dhaabbachuun kee har'a bareetan jira. Kun gaafa inni interviiyuu na godhullee har'a baay'ee na boonsi jira. Lubbuun jiraachuun kee ammoo na boonsa. Cimii deemee fuuldratti naa jiraadhu. Waggaa kumaa meeqa naa jiraadhu jedhan. Hayyee nullee kanuma jennaa waggaa dheeraa umrii dheeraa jaalalaaf nagaa abbaan kee si haa jiraatan siin jenna. Long life jedhama. Hayyee long life for your father. Hayyee galatoomi. Dhumarratti gaafii keenya xumuruudhaafi namni ati galateeffattu yookaan immoo ergaan ati dabarfattu yookaan wanni jechuu barbaadu dhumarratti carraa siifan kenna. Nama galateeffachuu danda'e ta'uu danda'a yookaan immoo ergaan ati dabarsitu jiraachuu danda'a. Carraa siifan kenna gaafii dhumaati. Egaa nama galateeffadhu tokko fartu waaqa sin jedheera. Waaqa nan galateeffadha galateeffamuus qaba. Sagalatti hundumaatiin asiin nu ga'eedha. Itti aansuun maatii koo abbaa koo haadha koo. Maatii koo hundumaas na cina dhaabbatanii akkaan baradhuuf iddoo guddaa na laatanii faayinaansiyaalis ta'ee kallattii hundumaatiin na deeggaraa turan maatii koo baay'ee isaan galateeffadha naa jiraadha itti jedhamayyuu. Barsiisaa Muuler guddaa galatoomii gaafii dhuftee tokkummaatii fi wajjin gaafiif deebii nuuf raawwatte baay'ee si galateeffannaa.
yeroo biraas immoo sagantaan biraa irratti qophii si barbaadu irratti akka dhuftee akkasumas immoo maatii tokkummaa TV akka taatus immoo asumaan affeeraa si goona. Maatii tokkummaa TV illee ammayyuu ta'eera. Akkasuma illee namoota biroo affeeruun barbaada malee kottaa tokkummaa TV faana waliin dubbadhaa waliin haasa gaggeessaa. Egaa tokkummaa TV'n tokkummaadha. Tokkummaadha. Tokkummaan kuma qasatti tokkummaa agarsiisa. Akkuma tokkummaa cimsa. Tokkummaa Oromoo tokkummaa keenya kan cimsu, tokkummaa hayyoota beektota keenya kan cimsu, tokkummaa Oromootis immoo kan irratti calaqqisiifamu. Tokkummaadhaan qeerroon tokkummaadhaan hayyoonni Oromoodhaan beektonni tokkummaadhaan miidiyaa irratti hundi keenya iyyuu irratti yaada keenya firii ta'anii irratti ibsannu ibsachuu dandeenya. Ibsachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu hundi keessan iyyuu isin affeeramtanii jirtu. Kota tokkummaa TV irratti tokkummaa TV yaada keessan irratti ibsadha. Isin hin jenna. Deebina maatiiwwan tokkummaa TV hundi keessan viidiyoo kanatu subscribe hin godhin hin darbina isin hin jenna. Subscribe waan gootaniif galatooma. Galatoomii atillee galatooma. Eebbifamii waan dhufteef baay'ee si galateeffannaa. Atillee galatooma.